tokkoffaa irratti waan miidiyaa irratti ta'aa jirudha. Waan dhoksaa miti jechuun namni kamuu waan bilbila namni fayyadamu waan arguu danda'udha si galee waan live irratti ta'aa ture waan ta'eef ani fakkeenyaaf kun icciitiidha jedhee yaanne si galee waan biraatis immoo jedhee yaanne sanaan booddee kinoo akkasidha eenyudha natti mi seera wantichi naan jette jennaan ijoollee akkasitti akkanatti walitti bu'anii jedheen maalladha antanii isaanii gargareennaan laakki gargar miti yaada isaayyuu maaliin jedheen beekta maalladha lola tiiktaakii warra sooshaal miidiyaa warra modereetaroonni kullee balleessi warra zalaafaan banu kan so warra TikTok irratti lolli kun maal irratti galee lola TikTok iti malee lola lafaa miti warri lafaa nagaa waliin jiraachaa jiruun jedheen bakka ishii akkas taanaan akka Itoophiyaawota tokkotti sagalee taana jedhan tole bakka sagalee taayin jedheen achi indoom ganama sana kaatee viidiyoo dalagdee Habibaan sagalee kun immoo angara biraatti yaadee yookiin immoo icciitiidha jedhee icciitii baasuudha jedhee takkaalee yaad jechuun ati otoo taatee fakkeenya fanammoo yoo sa'aatii sanitti miira akkamii keessa akkan ture anaaf rabbitu beeka itti aansuudhaan immoo nama qalamaa jiru sana caala ani ishiin haasa'e yaw miidhaa qaba jedhee yaadne akka dhugaa laala akkam beektaa gaariidha miira keessa galtee dubbattes haa jennu garuu immoo utuu Alex utuu ati deebiin kennin gurbaa kiyyaa jettu sana yoo dhufate ishee itti godhi baay'ee garaa na gube kaleessa si biratti argeen ture lakki inda'um qal'azamuu qaban ganaa dhukkeerraa qaban salamatmaat mucaan sun baay'ee tokkonaati abbaa giddi bargeemiidhaan jira amma Alex deebisutti jechi inni dubbate eegan sibiraa bahe mucaa kiyyaa jedhamu mucaa diimaa sana jechuudha riyaa keetti ishee itti godhi siifuu si jala dhufu dhaggeeffatu gargaa dabarsinaa fi itti fufu Alex abbaa giddi geemii dabarfatu gastii miti. Ani sitti meera laa tokkummaa Alex deebisuu keetiin dura fakkeenya fanamma suma dhugaa dubbachuu fi akkuma sinitti mee ani guyyaa tokko saba koo nan miidhadhe jedhee yaadu ani maalan jedhee beektaa even viidiyoo yoo hojjedheen ture ergasii isinii akkas jettan miti an sagalee ta'ee ana maariffaan hojjedhee namni hafu tokko yookiin miskiinni tokko du'arraa hin hafa taanaan amma immoo ingiliffaanan hojjedha jedhee viidiyoo dalageen ture na so laa akka beektaa asiifu la tasgabbaa'ii jalqaba irratti tiktookii haa ta'u jireenya hawaasummaas haa ta'u geemiis haa ta'u ani ijoolleen keenya jara kana wajjin taphattu waa tokko dhanarra na yaadu rileeshinii numti jara wajjiniyu maaliif seeti shinfillaa beektamti shinfillaa jechuun garaachasa aphiisan jarri warra akkanaati iccitii gola kee keessaattiin mataa gassi cabsuu malee isa Oromoon wal irratti hojjetu jarri kuni gama jaraatiin akka jarri deeggartoota faannoo akka ta'an beektaa waan gilxiifa jirudha faannoon immoo maqee irratti nu qalaa jirudha du'a keenyatti warra gammaduudha malee hin barbaachisu bakka Oromoon dhimma isaa rakkoo isaa walitti bu'iinsa isaa ofii fixa taasisti abadan miira keessas galii diina bira akka jirtuu fi alagaa jireenya keenya iyyuu jibbu bira amma namni baay'een Habibaan niwutiraaliidha isheenii beertanyee sabummaa kanan qabdu jinnii kanan qabdu jedha no jarri jarum warra miichan hin qulqulloomne warra Oromoodhaaf ilaalcha gaarii hin qabne yoomiyyuu sana gochuun keessan dogoggora ani miira keessas galuus baat gocha akkasiisa Oromoon asii walirratti hojjetu kana silaa dhokfannee ofii keenya fixan utuu namni nu arguu baatee jenna bar numti maal taatu nu arguu baadheen jedha unfaan ormatti deemanii himu miti yeroo miira keessa galte sanatti bakka sirriin jiruun taphadhu waan sirriin jirretu jira hin beekta ilaalcha jarri nuuf qabanu hin beekta tuffii jarri nuuf qabanu du'a keenyatti hammam jarri akka jarri gammadanu isiniif haaraa miti egalee so completely dhibbatti wanticha dogoggorteetta erganaa modee deebisuun sirran turre namni miira sirriidhaan sitti dubbata yoo si loles nuti obboleeyyan keeti yoo sitti dheekkamnes yoo si lolles hanga kabaja keen tuqneetti hanga sin xiqqeessinetti jechuudha. No sirriidhaan nan gaafanne maqila viidiyoo tokko sitti agarsiisa ammaanii bakka deebii kennuun dubbatu namni tu Alex dubbatu viidiyoo mucichi kiyyaan jedhamu sun dubbatu waa'ee Jawaar bu'aa maaliif jedhee waa'ee Jawaar dubbatu sana shirnaa godhaa namni qabdan gurbaan inni suni ashqaabaacii inda wanduu ነው አያውቅም ሲጀመር ilmi dhiiraa
akka dhiiraa qoftonni kostorri gaafa ittudha malee inni aan durii yeenin nan qamaan akka namaa seeftii koos akkasii taqabaabichee ምናምን አልመጣም garuu akka dhiiraatti hin dubbadhaan dhiirri akka dhiiraatti hin dubbanne dhiirri akka dubartii aasaa funaantee isa jaratti firoomuudhaaf jara biratti jaallatamuudhaaf dhiirri akka kanatti diddibattee taqabaabbaatee ashqaabbattu silumayyuu dhiira miti irra deddeebi'ee hojjete በአማርኛ በመስራቴ እንደዚህ ያላችሁን ሰው ጀራትዩ አከንትኒ nama guddaa na bira akkamittanaasa kanaafi ila siifu borumaafiyyuu yoo namni waasiin jedhe isa kana irratti dhimmi kun dhimma dhiigaati dhimma lubbuu miskiina haadhaaf abbaa jiraachisuudhaaf utuu biyyaa baatu akka hoolaatti dhuftee laayivii irratti itti taphatamee assaqaayyaame yaabboleessa kiyya na dhiisi an ilmaan shanin qaba ilmaan koo guddifachuudhaaf an dhufe waan sin jettanu kana quban qabu yaabboleessa kiyya na dhiisi utuunni jedhu mataarra jatamee mormirraa kutame dhimmi kun ilmoo miskiinaa beelli utuu gidirsaa jiruu silaana ajjeeftu utuu nan ajjeesin dura waanuma nyaatamu natti kennaa daraa utuu jedhu kanaafi asirratti namni kamiyyuu yoo jecha kamsiin jedhe sittiin dhagaamini dogoggorteet dhibba gaafa namni keenya immoo gaafa dogoggoruu alagaa biratti እንደውም ijoolleen keenya gaafa jara kana wajjin taphattanus ta'e aasoftanu seeftii keessan eeggadhaatii yoo keessanii gubaa qabaattanis aarii qabaattanis guddummaa keessan karaa agarsiisu miidhagina keessan karaa agarsiisu wajjinaa sa'uudha malee gadditanii mana jaraadhattanii gadda keessan ibsinaa waan keessumaa ammoo waan Oromoo walirratti hojjetu akkamitti jiratti himtuma big shame inta'u gurbaanni sun garuu irra deddeebi'ee Oromoo aarsuudha jara gammachiisuudha wanti inni hojjetaa jiru boru gaafa rakkatu gurbaan kiyyaan sun utuun dubbatiin ture inni Oromoodha. Inni Oromoodha. Oromoo keessaayyuu Oromoo qulqulluudha. Garuu Aleeksi waa tokko si gaafadhaan. Waan si gaafeef qabaa. Qoy gurbaa kiyyaa jedhamu sana jechuudha. Waa'ee Jawaar irratti dubbataa ture Jawaar isa ajjeesis. Qoy Jawaar isa ajjeesisaa ture ijoollee yaadee miti reenfaaf yaadee miti ajjeesisaa ture nama akkasitti ficcisiisaa ture. Waan arge jedhee dubbata beektaa viidiyoo Jawaar irratti wanti na aarse afaanii kuusan osoo hin taane jechuudha. Jawaar irratti fuulleffate. Obboleessoo ilaal. namni na jaallatuun rakkoodha. Siigalee aan afaanii kuusaa irratti aan gama kiyyaan dantaasaa tan Oromoon kun silaa qalaayyuu jirti. Garuu isa ajjeesaa ture Jawaar nama ajjeesisaa ture. Tokkummaa. Jawaar nama ajjeesisaa ture. Akkasii jedheen afaan Oromootiin afaan Amaaraatiin nu himu suni mucaan kiyyaan sun maal fedheetiimi Oromoodhaan nufi Oromoo ta'e tokkummaa waa si gaafadha nama ajjeesisu waa'ee Jawaar ishi waa'ee kiyyaatti hin deebita qoy dura kiyya xumurra maaliifin siin jedhe beekta amma Alex siini akka Oromummaa keetti akka namummaa keetti ani Amaariffaan himuu kooti moo mucaan kun qalamuu isaatu si gube kana naa deebise. Mucaan qalamuun isaa na gubee ati immoo qalamuu isaa dhattee warra diina keenyaatti himuu isaatu immoo ibidda buusee okay diinni keenya miidiyaan qabanii hin arganii waan ta'aa jiru kana ana bichaatu by the way ani Habiba gama keetiin ta'utu na aarse gama keetiin baruu jaraan na aarse gama keetiin no gama kiyyaan miti ani viidiyoon si ergamu viidiyoo osoon angaafa ani dubbatiin dura Amaarri hojjette Amaara keessaayyuu warroottan ija qabu jedhamanii beekaman warra hojjetan nama sadi sheersii godha amma asirraa gabbu'ee yoo barbaadde maaliifin siin jedhe beektaa ana bichaa miti yookiin immoo Amaarri asirra jiru kuni hunduu Oromoon beekuttee yaade akkuma ani Amaariffa beeku Amaarri Oromiffa beekullee hin jira akkasuma immoo warri wajjin jiraatan warri hiikan hin jiru nama sadi nama viidiyoo hojjete sitti ergaa hojii manaa tokko sii kennu hojii manaa sii kennu tokko Faannoon kaleessaa uummata Wallaggaa nama 38 bakka tokkotti fixxeetti. Isa kanas akkuma kanatti hidhatteetti naa himtaa? Si ani amma dhugaasaa sitti himu kanaan booddee inkwaan anamma jireenya kiyya keessatti takka waanan godhettis gaabbeen beeku sagaleen ta'uttis yookiin immoo uummata koo gargaara jedhee
waan godhu tokkotti takkaa gaabbeen beeku. Guyyittii dheengaddaarraa kaasee garuu unkaan nama miti anumti kun otoon du'e eenyumtu akkas ba'e sagalees naa ta'uun barbaadu. Akka namni waan akkanaa gaafatullee barbaadu eenyuma takkaayis sagalee ta'uun barbaadu si galee naga'e. Maaliif jennaani gaafaati waan gaariidhaaf harka kee diriirsite hammeenyaan akkanatti si dachaa si galee. Kanaafiyyuu kanaan booddee Oromoo miti jettanii Oromummaa keessais na baastan miti inni rakkoon qabaani namni Oromummaa naa isin kennu narraa isin fudhatu garuu immoo kanaan booddee warra kaan miti obboleessa xiqqaan qaba by the way ani braazarii amma mucaa inni xiqqaan qalame sun mucaa sanatti fakkaatee akka dhiigan bo'e dhugaa rabbi yeroo darbe inni mucaan braazariin kiyya kun deemu malee jedhee didee tanan didee as of bira teechisaara nama osoo yeroo sana ergee jiraadhe jedhee waan meeqan dhagaame si galee walumaa galatti ani akka gootu siifu kan obboleessummaan sitti maan gorsa obboleessummaa inni kun waan ta'e darbedha. Aboota bu'uura ijoollee hayi. Bijaa miidhita. Kadhattuu warri jettani carraadha. Kadhaan illee carraadha. Ati nama kadhachuudhaaf barbaadde garuu carraasaa dhabdedha. Yoo garaa qabaatte bayitii akka kiyya kanatti kadhadhuuti argadhu. Niitii guddoon kadhattu. Inni xiqqaanis gabbee habibi hojiidha kun gowwaa. Brotherly and nagar lingaris. Qabxii tokko duwwaan sitti maal. Gorsiif boksiin abbaa kennutti salphaadhaan. Garuu akka obboleessaatti sittani maa wanti an sitti himu alagaadhuma. Sabni kee qomoon kee oromummaa kee situf beeka. Ani t-shirtii miti an sitti kaayee sirraa baasuu hin danda'u. So qomoon kee har'a sitti dheekkamus sitti aarus sitti dallanus gaafa rakkinaa gaafa gammachuu gaafa rakkoo gaafa maalii isumatu si bira jira. Jarri sun garuu alagaadhuma. Gaafa waa sirraa fayyadamuudhaaf gaafa sitti fayyadamuudhaaf jettu maybii atteensinii sii kennitee fuula gaarii si agarsiiftee ofitti si hawwachuudhaaf nama keenya booji'uudhaaf wanti jarri hin goone hin jiru baay'ee. Arsaan jarrin kaffalle boolli jarrin qonne gaarri jarrin dhiibne hin jiru. Jaalala namaa qabdu of jalaan balleessin alagaadha. Ummata kee mufachiisin. Inni kun akka barbaade siree bullee arrabaan si gara fullee saba keeti. Jara kana si fayyada. Anuma miskiina kanatu si fayyada bor. Oromoo waan itti taateef malee amma kanan si wajjin haasaa jiruu fi warra kaan nutu taateef si wajjin haasa'u. So akka obboleessaatti boru gaafatti dhuftee rakkina keenatti mattu anumatu si qaqqaba. Jara kanatu sitti dhiyoo jiru. Jara kana ofirraa dhiibdee sagalee sin ta'in chigirello. Waa sintanii sin jedhin garuu nama mufachiisin. Jara sanatti madaquudhaaf immoo ifin. Jara sana firoonfachuudhaaf jettee jara biratti jaallatamuudhaaf jettee jara kana mufachiifnaa immoo madaa biraat ammas. By the way, Alex, karaa kana waa tokko sitti maa an miidiyaa kanarra ergan dhufee hin beektaa miidiyaa kanarratti amma miti almost gara waggaa tokko waan ta'e guuteera miidiyaa kanarra. Gaafan dhufurraa kaasee ani yeroo baay'ee kan hin taphadhu jara kana faana hin beektaa. Maaliif yoo jette amma akka dhufeen ijoollee keenya wajjin taphachaan ture waan ture immoo waan baay'eetu jira. Haa ta'u malee guyyaa tokko ani Sigale waan aadaa koo ibsu waan eenyummaa koo ibsu even gaafan bira dhufu bakka uffata aadaa kiyyaa uffadhee waan aadaa kiyyaa qabadhee like akkasittiin isaa wajjin taphachaa ture. Innis yeroo sana deemee maal ta'e uffata Oromootiin akkanadha bakka yeroo waan baay'ee jecha baay'ee jedhan Sigale uffata aadaatiin kadhattee jara bira dhattee ittiin kadhattee ittiin taphattee jennaan isas nan dhiisee lafan kaa'e. An Sigale maaliif ennaan ani maqaa Oromummaatiin fayyadamtee jedhamti amma akkas miti wantichi. Sigale ani yoon danda'e saba koo gargaaru fakkeenyaaf amma asii kadhadhee yookiin immoo kadhattu jedhamti waan an argadhuun amman argadhurraa amman qaburraa nama lama yoon qabaadhe tokko dabarsee namaa kennu ani Sigale nama ofii bichaa fudhatee dhiisoo soon ta'in waan qabdurra gaafa nama gargaartu Rabbiin illee si immoo dachaa dabalee si kenna. Itti aansuudhaan immoo an guyyaa takka saba koo miidhuudhaaf yookiin saba koo gadi xiqqeessuudhaaf yookiin immoo
saba koo mataa qaqqabachiisuuf waa tokko godhee hin beeku. Kinoo warri miidiyaarra wajjin hin jirru hin beektu. Yoommoo jira jettanii viidiyoo fiduu ni dandeessu. Ammas immoo gara fuulduraatti ani nama saba isaa xiqqeessuuf yaadu yookiin nama saba isaa mataa qaqqabachiisuuf yaadu miti. Ani aadaan koo ba'ee addunyaa guutuutti akka nama xaaru keessaa tokkodha. Siifu atillee namni komentii keessaan akka kiyyatti ani galal godheen ilaale ana maal Uummanni keenyas jarana warri komentii warri viidiyoo waraabdanusi mucaan maaliyyuu taatu dogogortus keenyadha ofirraa ittiin dhiibna gorsaa bakka ilmoo durbaati. Attaabisu daangaan darbinaa gaafa namnillee waa tokkotu jira. Ani amaariffatti kamtu dhiibtu waan ana amaariffan beenneen natti hin dhaga'amu. Maaliif hin beeku waan bitaan mirga siin beeku dhaqee waan miidhaan beeku waan hin beekneef akka kiyyatti rakkoo qabaachuu dhiisuu danda'a waan bitaan mirga sii waliin beekneef. Haa ta'uutii garuu mucattii kana yoo dogoggorte jenne yoo itti duule innumti siin afaanii hiiktee itti himte yoo nuti sababa kanaatti duulle immoo maalluun jedha waan jedhu xiyyeeffannoo keessa galchuun gaariidha. Jechuun innuma siin itti himte suni kana himte jedhee isiittis duulee naa jedhee gurra kanaaf nama dhaga'u akkami. Tarii yoo dogoggorte dogoggora ishee tokko akka dogoggoraatti fudhannee lakki kun sirrii miti jennee bira darbuudha qabna jechuudha. Maaliif maala ammoo dabarsinee wal qalaa jirra bara. Ammas tokko qallee kaanee afaanii hinne jennee ammoo kan nuyi ilaa anamma utuu akka kootiitii tokkummaa. Namni baay'een ilaa namoonni si jaallatan si kabajan baay'een jira sheemiin qabee kan sitti mudhiisan dhiisanii taanu garuu sittaaranii jiranu jiru. Bakka sooriyaa jettu kaa dhiifama jettee bakka. Kanaaf ilaa ani miira keessa galeetan yeroo sana miira akkanaa keessan ture silaa utuu akka kootiiti. Wantan dubbadhe sun an waan akkana nama biratti wanti jechisiisu natti hin fakkaanne namas Oromoos nan gaddisiisan seene. Warran sin gaddisiisa dhiifama itti beekee yookaan isin xiqqeessee iccitii gola keenya keessaa ormatti kennuudhaaf miti jettee utuu viidiyoo hojjettee dhiiste bakka koomentii cufii dhiisii badi bakka namatti deddeebisuudhaaf an akkuma gaarummaa akkuma namummaattan dubbadhee jetteetuma hoo dhiifama gaafattee irra dabarte akkoo salphaa dabarra. Uummanni kun akkana goona Alex akkana goona. Namnillee isii ilaal ammallee isiillee dabarsinee itti duulamuun jechuun ilmoo durbaatii. Kana qofa miti siifuun dhugaa dubbachuun namaan illee waan jettuun maxabattee hin shubbistii hin taphatti. Badaa amma kana ajandaa ta'uuf yookaan dhiibbaa uumuuf yookaan nama fokkisiisuuf yookaan saba kana fokkisiisuuf xiyyeeffattee nama hojjettu miti 100% nama mana. Jechuun akka kootti an akka kootti rakkoo hin qabu jechuudhaan waan nama arifan beekneef siin jedhee laal akka kootti. Garuu akka uummataatti immoo siifuun amma soorii jettee yookaan bakka sii soorii nan jedhaa dhiifama uummata nan gaafadhaa fi hin garuu gurbicha kiyyaa jedhamu sana jechuudha. Baay'ee garaa na gube. Jawaar nama jeesaa ture isa kana eenyuufi miti kiyyaa kanarra deemnaa dhiise inni sun dhiifamuu qabu mucaan kiyyaa jedhamu sun dhiifamuudhaan ati immoo jara kanaa wajjin kiyyuun barbaachisu baay'ee dhiiga ijoollee miskiina sanaatti qoosaaranni ganaa baabaan kiyyaa gasti kaftana dhufee gasti banii kottu sooyyee gasti banii kottu jedhin wallaahi garaa na gubdee kiyyaa jedha jirta yoo ta'e afaan oromoo dhageessa yoo ta'e Sifu. Nah balau. Nah ati ijoollee biyyaa Sifu ko dhageet. Dhugaa Oromoo qulqulluudha. Sifu dhageet. Waa'ee Oromummaa isaa miti amma waa'ee namummaa isaa barbaada. Oye Alex. An Sifu tawaayima ati miskiina qulqulluudha nama laphee namaa baattuudha sin beeka sin hubadha akka kootti an dogoggora miti garuu namni sitti mufate immoo jiraachuu danda'a. Yoo Alex riyaa kiyyaa akka namni sitti mufate immoo sitti maa jira namni sitti mufate hin jiru fakkee an nama sitti mufate keessaa tokko miti. Akka tammeen hin qabne waan an beekuufani jechuudha. Angarootti mufadheera waan jaallannuuf itti mufachaa jira. Sooriyaa jettu dhiifama jettu siifu bakka ammayyuu dhiifama jedhiiti bakka namni waa'ee kee dhiisu ati tapha kee itti fufii sagalee namaa taatus ta'ii bakka jechuun egaa afaanis sana hiikuun dogoggora ta'e amma waan namni godhaa jiru himuun koo egaa dogoggora ta'e bakka dhiifama jedhiiti naa bakka ati kanaan gola beechuudha. Garuu kiyyaan walitti gadi bu'uu deemaa irraan hin beeku riyaa kee ta'uu hin beeka kiyyaan wal hin beeknu quba qabaadhu an sababa kee hin beeku. Kiyyaan mucaa biyyaati mucaa biyya gootiiti kiyyaan wallaahi. Dogoggora Jawaariin nama jeesaa ture sababa kee nama meeqatu ture hin sobda akkasi Jawaar nu fayyade lubbuu duuduu dhaabee jira jechuudha ilaali. Jawaar kara siyaasaatiin jibbuu dandeenya garuu Suudi Arabiyaa keessatti guyyoota lama wal gorraamaa ture. Eega Jawaar dhufee dhaabbatee jira jechuudha. Dandeera dhaabu bakka amanuu qabna bakka. Tarkaanfii fudhataa jira fudhachiisaa jira jechuudha. Gatii qabanuu biratti. Wannati nutti qoossuuf hin jiru. Ati immoo keessa baatee safaaniyyuu rakkoon qabu.
Keessa baatee nutti mammaakuu eegalte jechuudha. Namni mucaan kiyyaa jedhamu kun sirri miti. Ati uummata jalaa bahuun kee jiru. Wallahi nurkaan baatu. Uummata jalaas hin baatu, nurkaas hin baatu. Waan kana gadi bahee viidiyoo hojjedhu waan hojjetaa jirtu kana dhiifama gaafadhu. Dhiifama gaafadhu jechuudha. Kijiba isin achitti Uummata keetu si fayyada. Kunoo ilaal gadi bahee uummata dhiifama gaafadhu. Uummata harkaa bahuun hin danda'amu. Jawaar akkana jedhee jawaar nama ajjeesaa turedha jechuudha. Ansiifuu kiyyaa siifuu birattan bare jechuudha. Hin beekun ture. An sababa hiriyaa siifuu bare. Siifuu koo ati dhiifama jedhi baqaati. An bakka keeyyuu dhiifama nan gaafa. No, dhiifama hin gaafatin. Eega namni sitti mufate. Namni sitti mufateera eegatee. Dirqamsiisin ofumaa yaaddee yoo barbaadde jechuudha. Wayyee. Jechateettu tokkummaa jala isin jala ture laayifii na seensise. Namni waa balleesse kamuu anallee yoo ta'e ummatatti yoo balleessite dhiifama ummata gaafachuun dirqama abbama fedhe yoo ta'e namni nama arga waan ta'eef sin dhiisu namni yoo ati balleessaa wayii sirratti qabee jedhe. Akkasi Oromooniif kopheensi qabnaan immoo garatti deemtu qabdu dhaggeeffatu. By the way laata waan tokko immoo sittan hima tokkummaa asumarraan namni fakkeenyaaf oromummaan isaa itti dhaga'amu miidhamni ijoollee kanaatti dhaga'amu tokko na gaafachuu danda'a. Garuu immoo namni gaafa miskiinni tokko dararamu bishaan itti kennaa kophee kana wajjin haa liqimsu jedhee gastiirra taa'ee miskiina sana dararu anaan maqaan dha'uu hin danda'u. Asutti immoo wanti hin gabaabsee. Jara dhiisati warra si jaallatu. No, isa inni mataasaa kan viidiyoon irratti dalagaa ta'e isa kan immoo miskiina dararaa ture. Anarratti dubbachuu hin dandeessu. Uwwi kiyya naa obsi si kabajaa. Never. Walitti hin dubbatinaa. Uwwi dhiisi. Ati ingaate barati immoo qalchiisaa turte. Ani afaan Itoophiyaa by the way waliigalli afaan Itoophiyaa Amaariffa ta'uu isaan dagatin. Siifuun biyya keessa jirti nan qabsiisette miti. Kiyyaa jala wanti beektaa Siifuun qabu agarsiisa yoo barbaadde. Kanarraan kan hafe immoo Uwwi maaliif obsitu ati? Uwwi maaliif obsitu ati? Ayyee koo tokkummaa waa sitti hima. Waan amma jette kana as fidi jedhimme. Akka amma kiyyaan ummanni arsii nama qala jedhee dubbate sanii miti beektaa dubbiin. Waan amma jette kana siitu bishaan itti qabaa haa liqimsu ke jettu kana viidiyoo kana as fidi jedhaani as haa fiddu. An ammoo achuma keessa ture gastii irratti kunoo viidicha anillee isin dhageessisa muutii irraan kaafanne muutii irra jira. Viidiyoon sun akka tasaa yoo si dhaqqabe irratti hidhamee wanni sun godhame. Na dhageeffadhu an ammoo saba kiyya dabarsee ofii Oromoo won nyaatti laal saba kiyya ammoo dabarsee nama tokkoof hin laal. Tokkee Alex jedha jabaadhaashi nagaa. Ati akka gootu siifu. Siifuu koo qoy waan sitti hima. Naa obsatu. Uwwi ati siifutti hin dubbatin xiqqoosii. Gurbaan isi biraa kuni ansi waliin jira gurbaan kun wanni gabbayee uummata dhiifaman gaafatu ta'e dogoggora hamaa keessa seenaa jira jechuudha. Sii galee sirrii miti. Garuu siifuun immoo dogoggora see jalqabaa uummataa waliin taatu si walitti bu'uun akka dhuunfaatti ati sadarrabsite si qiimeffachuu dandeessi sitti dubbachuu dhiisuu dandeessi akka dhuunfaatti waan ati jetteen. Garuu immoo namni sitti mufate waan jiruuf Alex sitti mufadheeraa akka nama tokkotti siin jedhaa jira miti siifu koo. Ati immoo bakka waa'ee kanarraa hin human dubbatini namni maayii sitti duudha maayii si arrabsamaa namni. Ati jireenya kee jiraadhu Ani uummatatti waan ani mun qaba asumaan. Oo callif. Uummatatti jarada namni asii na dhaggeeffattanu tokkummaa bira jirtanu amma dubbii nuyi gabaabsinee bishaanitti naqnee siifuus akka obboleettii keenyaatti ofitti qabnee gorsinee haala miira nama bira jiruu fi haala siin itti hubatte adda baafnee walitti himne booda uhuun dubbiin harkatti dheeressuudha kaatee achitti dhaabbatu kun. Ani dheeressu. Elaa uummata keenya. Dheeressu waa takka waa wayii waa isinitti mujjira. Koi nam fitadhaa. Uummata keenya namni dogoggora anis boru dogoggoruu nan danda'a. Dogoggora namaa gaafa namatti himtan garuu dogoggora biraan dalagina. Nama ofirraan dhiibina. Obboleettii keessanii dogoggorteetti boriitu akkasiin ittiin deebine ofitti qabaatee jaalalatti agarsiisaa malee ofirraan dhiibina. Wanti godhame addunyaan utuu argee iyyuu gaarii ture. Sila akka addunyaatti utuu balaaleffatame iyyuu gaarii ture. Jarattiin sun garuu warra nuu gadditu miti warra nutti kolfitudha malee. Gastii irratti sobdee mimmaasii buuftee giruuppii keessatti sitti kolfiti. So jara bira dhaquuttan gubadheen dhimmi kun bakka biraatii argan kara siifuutiin dhaquut immoo na gaddisiise malee miidiyaarra waliin jirra arguus danda'u. Namni waa'ee citii jaraa beeku waa'ee citii keenyaa beeku Oromoo wajjiniin jiraatu akkamitti
jara kana bira deema. Namni baay'een jaalatamummaadhaaf ittiin akkas ta'uudhaaf jechuu danda'a. An sanas hin jedhu dogoggortee akka nama tokkotti. Bakka ati dubbii gabaabaa awwantan godhe miira keessa tureetanii akkuma itti dubbadde iyyuu hin beeku. Afaan jarri dubbatan wajjin dubbadde. Kana dhiifa manaa godhaa warreen natti gadditan. An Oromoo gaddisiisuun barbaadudha. Oromoodhaaf jettee Oromoo wajjin jiraachuudhaaf jettee yoo utuma balleessanuu dhiifama gaafatte min chiggiraallu uummata keetii bara. Akkasin siin jedhaanii warri kaan immoo arraba xiqqeessaa. Inni dabalataa waan itti sii dabalaa. Inni dabalataa. Oome ana Guyyaa dubbinu jalaan manuma sii banattee manuma siitti dubbattu agaafattu uummata. tokkummaa please koome waa dubbadha. Anamma hadha siifu dhiisaa jedhaanii ture nama baay'ee. Maaliif beektaa? Sitti maasiifuun bayyuu. Waan kana jala haftee jirti. Anamma siifuu jibbaallee irraan qabu. Wallahi waallee nan goone waallee naan hin jenne isiillee waa kanaan dura illee onnan isiirraa jibbu hin jiru. Gurbaan kuni bira taree raachee micaa miskiina micaa haadha abbaa hin qabne mara waan kana dabale fide. Micaa kana irra jireen amma. Siifuun akka nama tokkotti waan kana keessaa haftee jirti. Amma mana kiyya keessattan ganama namni koomentiin barreessennaan siifuun dhiisteerti siifuu dhiisaa jedhaanii ture. Haa ta'u garuu uummata dhiifama gaafachuun dirqama. Isin akka hin gaafadhu. Okay, so ani siifu wanti tima la akkati inni kaan iyyuu feenyudha namni immoo miira keessas galchee koomentii minaamin sitti duulee akka waan hin taane sin dubbachiifne gaafumaaf waartee namni tokko tokko akkati waa dubbattu akkati maanoo tuttu si gargaara si galee akkati ija uummataa keessa buutee namni sitti duulu barbaada waan akka irraallee of eeggadhu jalqabuma immoo akkati itti yaaddee ammeenyaan jenne of caalana mana jechuun miiruma keessa seentee akkuma namni kamuu muufatu akkuma namni kamuu rifatee dubbatu waan danda'u godhu iyyuu goote malee ammeenya yookaan namni kun waa dhaga'u Oromoo takolfu Oromoo na fokkisu jechuuf akkati hin goone namni kamuu hin beeka jechuudha. Namni hin beeka ooluma jechuun seenyu ta'uudha. Namni immoo yoo haala dogoggoruu danda'a jechuudha. Namni immoo gaafa dogoggortee bakka kana jaala gorsatti hin baay'ifnu mucaan Bakka baay'is nooma wanni ati gootu siifu viidiyoon bareef jette sana jawaari ergee jira anallee poost na godhe dheeni itti ergi kareef jette sana walaa fakkiyaatti poost na godhe poost na godhe ana maana dhiiste dhee walaa poost na godhe miknaatum yoo au ajjeesaa tuma qalaa nyaachisaa jedhe an hidhamee ijoolleen miskiinaa ilmaan miskiinaa nagaa argachuudha qaban. Annama akkasittillee yaadu. Ejjannoon kee sirriidha garuu siifuu wajjin waliin qabsiisin gaa. Ejjannoo kee nan deeggaraanis. No. Isin waan naan jette viidiyoo keetu jira naan jette. Ati waan Gurbaasa kana warra siifuu jalaa warra Aleksii jalaa uui qoy warri siifuu jalaayis warra Aleksii jalaayis ilaa namni waan dogoggoreera yoo jedhe barnoota irraa fudhachuu itti duuluun faayidaa tokko hin qabu. Yoo nuti duulle namumti siin teessee wajjin dubbatte suni maal jedhaan isa siin hitte gaafa nuti ofirraa dhimne siidhuma maalluun jedha waan jedhu silaaluun dirqama jechuudha. Itti duuluu qofa osoo hin taane dogoggora namaa hubatamee Oromoo tana moo wallahi isin Oromoo. Ifu bishaan tokko duddamoo jagooti. Amma maal gooti beeyta? As warri na jala jiru yaa dorkaa namoo. Warri na jala jiru see rabsa warri gara jiru laa rabsa beeyta. Biyya keessatti ati feemasiidha hordoftoota 500 ol dhugdaa bishaan intiniin isaa mul'atu natsaa ol baasteen beeksisin Habibti irraa quncisi wanti sana irraa quncisiitii dhugu bishaan gabbalamin hin beeksisin. Modelistii neshi feemas neshi ko ምን neshi እንዴ አስደነገጥከኝ እግዚአብሔርን ነፃ እያስተዋወቅሽ ነው ሊከፍልሽ ይገባል irraa quncisi. ሲፉ አሌክስ ሲፉ ጫለ namni bishaanicha beeksisa hojjete si namni jaale amma ummata namni bishaanicha beeksise sifu caala Alex amma ummata himee takaffalee beekamuudin beeksise Alex bishaan gaatiraadha bishaan abbabee dinquutiin beektumaa gaatiraadha. Abbaati gaatiraadha ka bishaachi gaatiraadha hin baane. Abbaa bishaanicha gaatiraadha. Haata bakka sinitti tolu nagaan dura. Jabaadhu taphatu uuyati si lamutti nu jalaan bu'i. Ayyesh sinitti tolu bakka chaa'u tutti gaarii namoota tokko gashiitanii maatii. Gurbaa qabde kana siifu gurbaa kana immoo obqusadhu jedhiin dhabuuf deema waa adeemsa kanaan hin gufata mucaan eenyu bira jiru kuni. Kana dhoggeen kana. Maali dhoggeen nuufida ittiin siifu bilbilii fi bilbila isaa qabaatte bilbilii itti mila. Al tokko nama qabnaa. As keessa nu galchi fidi. Hin danda'u galuu hin danda'u afuriin jira.
Ani sinjalaba garwan sindumu warraja sa guutu. Infidaa uwwina ba'u. Anabba fidaa waliin sa. Qosh nan laala. Qosh. Uwwi nu raggati bahime waan jechuu itti nu raggati kuti. Laaki gaari raggatina gaa maali? Hayi. No nun jedhe anaaf Alexin. No isa miti anaaf Alexin arrabsummaa. Yoo raggattan dhufee shireen seenodee tanani barna raggataa yeroo seenaa kan jenne. No Balaatti deemaa jiru. Arragaa guutu. Namichi ke Sanuu raachee fa'aan dhufaa jira. namichi jalqaba suuraa abbaa Jifaar gubbee uwwi kana quba qabdu garuu namni silaa fannifamuu qabu. Namni silaa fannifamuu qabu. Sauyyoo ani addunyaa kanarraa Oromoo keessa namni yoo waan dalagetti hin qaanfanne waan dalagetti ija keessa nama seenu ana na bara. Wallahi billahi. Dalageeffatu tokkummaa hin ta'e inni namatti loo. Yaannin nagara argee jimma guyyaa 15 dhaqee taa'ee na dhageeffatu. An kanaan dura maal jedha beeta? Ijoollee jimma amaara baay'atedha. Wallahi jimma dhaqee jimma guyyaa 15 taa'ee achi deebee baale keessa amaarri baay'atti malee jimmaa miti nama jedheen. Bootetti dhaladhayyuu. Lamin doone taaqaale ummata saniin arge. Ummata saba biraallee ofi qabee afaan isaa barsiisu. Amma nu gobbatti amaara afaan amaariffaa haasa'an malee afaan Oromoo haasa'an. Jimma keessa garuu amaarri achi keessa artuyyuu afaan Oromoo barattee si waliin seeraan haasoyti. Ani hin kijibu. Okay baaricho okay shi. Hin kijibu. Kiyyicha nu waamati si gugu. Waan godhe san godhe. Namichi nu raabatu abarta qabdi. Amma gaafatee dogoggora keessatti gaafate sababati suuraa abbaa Jifaar gadi deebiftee arsiif jimmi wal lolutti hin gaabine. Na arsiif jimmi saniif wal lolle. Wal lolteetti. Ingube kibratti langube. No. Ela na dhageeffadhu Alex Taaye Sambira yuutare hoolaa afur qalee sadaqaa baasen maqaa abbaa Jifaariin. Isa bira yuutare na qabanii waamee kana godhana anteeti qalli daalleen nama waan qaba. Lubbuun sitti dhumnaani gaa. No. Namallee dhaga'u banagaraachin laay. Dhiisi dhaabadhu naan jedhanii dhaabadha inni dhiisallee. Amma rakkoon raawwata kanaaf sitti deebi'a Aleksii dhaqeenu manaaf sitti deebi'a rakkoonsaa amma kansaa rakkoonsaa kan rakkoosaa mujjira. Hatimmaa si nyaachuu edaayyuu bar. Injiru bakka inni I think injiru natti fakkaate. Inna bakka sinittaa tolu turtii gaarii qabaadha. Thank you Sifu. Ishi. Yaayee ciao bakka. Sifu baasaa amma wanyaan waliin nama sadii. Amma mucicha kana mucichi kun likkii galuu qaba yookaan dhiisuu qaba nu dhagaanan beeka. Dhiisuu qaba waan godhaa kun dogoggora. Ilma biyya keetiiti miti ganda keessani miti Alex dhoowwi sirriin jiru. Wallahi sirriin. A'udhu billahi. Gattai wanna isaa guutuu fudhee dhufe. Jimmeedha. Yes. Abbaan Tigree. Abbaan isaa Tigree irraa du'e abbaan. Isa kana hin dhageenyu nu ammaaf jechuun. Mirkaneeffannu malee nama Oromoo gochuu saba biraatti nannee dabalu isa injisaa. Isaa fi miti. Wallahi sirriin waan si dhibu keessa Alex ta'e wanna gruupii namaa wajjin masaaraa gastu aleelichi. Wanni martisaa nu ergamee jira. Gruupii namaa keessa sirriin jiru mucaan kun sirraa'uu qaba. Mastakaa kanaan dhaggeeffatu monuudha. Oo ittimi በጣም ማስቃበጥ እያበዛ ነው ያ amma dubbiin dubbataa jiru tokko sirriin hin jiru sii galee miira keessa galee waa balleessaa jira kun immoo gatiisa kaffalchiisuu danda'a obboleessa kiyya dhiisi waan akkana wanta salphaatti dubbattu borgatii guddaa si kaffalchiisuu danda'a waan sirraan eegamne si dubbataa jirta waan fakkaanne si dubbataa jirta jarroo namni achi puush jarri si godhanii goota keenya siin jedhan bor karaa irratti si gatu akka ammaa kana miti si gatan guyyuma tokkotti bakka carqii si godhu jechuudha. Tarii jarrar ka siidhaanaan waan hin taane asiifachi fuutee waan sirraan eegamne dubbatin obboleessa kiyya afaan tasuma amma moo maal godhanjiinsa an Oromoo irraa gargaarsan barbaadu wanti sinnaa gootan wanti sinna miitan na gargaartan hin jiru jedheeti ta'a no akkasitti yaadamuu qabu laa maalillee ta'u ummatuma keessii wayya ummanni kun al tokko baasee si tufnaan karatti waan tufe deebisee narraa bu namni keenya. Mee wanni Oromoo irraa inni akkaaxaru anine an waan isa gaafadhu wannummaan Oromoo irraa inni akkaaxaree badima Oromoo kam ummata kana geessa. Ummanni kun nama haga ummata kanaa waa balleessu hin jiru. Haga ummata kanaa ilmoo namaatitti taphatu hin jiru.
Oromoon bara amma waan si dhibu keessaa warroonni waan san godhe Alex Taayee amma Saudii irra kiniinii wayiitu jira. Kiniinii yoo fudhatte qileen qoxoleellee lafa diriiraa sitti fakkaatu. Wallahi sammuun jira osoo sirrii dalagu waan san hin goone jedhama. Tokkummaan beekuu danda'a kiniinicha namni nyaatu san jechuudha. Ani hin beeku. No, hin beeku wallahi. Himan. Atti firaamu. Laa hin beeku. Waan kiniinii kan kiniinii mataa nama bulqinfamu qofan beekan. Ati kun beeku. Kiniina san nyaatanii ilmoo namaa akka godhan waan si dhibu keessa. Amma gaa Jawaad yeroo maafiyoota nama ajjeesan kana gaafa xumuroo hattootaa fi achi barbaadii dallaalaa Dubaayii fi eessa nama nyaatutti darbuu fi tokkummaa miidiyaan isaa Warra isaatti dhufa darbu dhuguma itti. Dallaalee galeeraa. Marrajaa barbaaddaa dallaala obboleessi micaa kanaa Yamanii irraa kara Saudii nama geessa. Tifalligaal? Inni si biraa kummoo. Obboleessi isaa Yaman jira amma sa'aatii ammaa kana dallaala nama Yaman irraa Saudii geessu. Warruma wal qalaa jiru sana jedhi akkas taanaan. Warruma qalchiisaa wal qalaa jiru jedhi. Nama qalaa jiru sana jettuu akkatti falmeen buchaan. Jawaad nama jeessa waa dubbataa jiru. Taphadhaa bakka asin geemi. Geemii taphannu? Itti muddiin. Obboleessi kiyya. Itti muddiin an jedhe. Giftaraallee? Anamoo. Giftaraallee? Maal qabduu isin? Giftara qabduu ofii qabduu. Qixaatii yoo jabeessitan enee gaalle. Nama lamaan taphannaa maanni sadii yookaan afur yookaan lamaan. Makiinaa na caccabsiisiisame nama yoo taate. Gommaa makiinaa irraa abdee. Mataan kee malaataadha? In caccabsaayu. Mataan kee malaataadha? Daa goofarii dabar. Bakka kanan si in adda. Si